ያስለቅሳል። ስለዚህ በፈጣሪ ብቻ እርግጠኛ ሁን። ሰማኸኝ ወዳጄ፣ በማንም ላይ አትተማመን። አንድ ቀን ያመንከው ሰው የደስታህን ያክል ያስለቅሳል። ስለዚህ በፈጣሪ ብቻ እርግጠኛ ሁን። ሰዎች ከልክ በላይ ይወዱሃል፣ ነገር ግን ያለ ምክንያት ከልክ በላይ ይጠሉሃል። ሰማኸኝ ወዳጄ፣ በማንም ላይ አትተማመን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني جرتني فيا كيسني علن هنديناتشو علاتشو متين على زارين እንዳያችሁ እንግዲህ ዳንና ጽግሻ ሰሞኑ ጽግሻ ቀለበት አድርጊ ሲላት ዳንሻ ጽግሻ ደግሞ እምቢ አለች። ከዛ በንዴት ሄዶ ሌላ ሴት ቀለበት አደርጋ አሁን ምን አለች? ውርኩስ ሆንኩኝ ነፍሰ ጡር ነኝ አለች ነው ልጅቱ ማለት ነው። ጽግሻ ደግሞ በፍጹም ይሄንን አይቀበልም፣ እኔ ሞታለሁ እንጂ ዳኔን አለቅም ያለች ነው። ምን ትላላችሁ እናንተስ? ምን ትላላችሁ? እንግዲህ ግራ ገባኝ። አሁንስ እንዴት ዱጋ አመጋ አሪጋ ጊዜ ሰናቲን ዳኔን እንተላ ቀለበት ከወቴ ጀቹዳ ቀለበት ከሸኒ ዲዴ ነማ ከሰተና ሰርቪስ ተካንጀዱ ዳቄ ነማ ብራ ቀለበቲቲ ካያቴ ኢሳኒ ጆሉማ ጋዳኔፍ ጽጌ ጀቹን ነሞኒ ባኤን ህንቤኩ ጀዴ ያዳ ነማ ጆሉማ ሳኒቲን ጆሌ ጥቂሹማ ወሊን ጉደተኒ ደሰደርካ ካነ ረጋኒዳ ኩኒሞ ዋን ጥቆቲ አሪፈና ወልአገው ደቡቲ ኦብሱ ደቡቲ ዳኔ ዋብራ ከሰ ገሌራ ዳኔን ጋና ዋብራ ቀለበቲ ሂደቴ ቀለበቲ ሂደናን ጃሪ አኩማ ማነ ቶኮ ከሰ ወሊን ጅራቱ ጀቹዳ akkuma nikaati kanaafu amman talli deebi'emmoo tsiggeen egaa gaafanniif argitu sana kuusattee mana kimii keessa turte deebi'emmoo daaneen ifatama gaafatee tsiggee immoo akka ninaa deebi'uu jettee miila isaatti gadi kuftee ifatama gaafattee dadhabdee boodarraa dhukkubsattee jechuudha. Amma immoo daaneen bakka itti cituu dhabee jechuudha. Kanatti cituuf rakkina ta'ee rakkina lamaan jidduu jira jechuudha. Intalli immoo amma kan isheen qabattee dhufte ani ulfaa'ee jira abbaa mucaa kooti Daaneeni kanaafuu nu jidduutii bahii jettee jirti Tsiggeetiin jechuudha. Tsiggeen immoo otoon du'eeyyuu Daaneetiin hin dhiisu mucaa kee yoo ta'e haadha keetti kennadhu dayiitii kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Baay'ee tokko nama amanuuni hin ulfaata saayitii kanatti waan tokko areeffannee waa murteessuunis badaadha. Namni hundinuu obsaa waan tokko ilaalee bareedudha. Waan aariitu xiqqoo tokkooti waa baay'eetu badaa jechuudha dhugaa rabbi. Amma Tsiggee fi Daane waa waliin dalaganii waa wajjiniin hojjetan jiru waan baay'ee isaan karoorsatanii waliin jalqabaniiranii jechuudha. Kana immoo haala aariitiin akka kanatti warra rakkisanii jiru jechuudha. Baay'ee dhugaa rabbi waa ariifachuun hin taatu. Waa ariifatanii murteessuunis barbaachisaa miti. Ammantalli Tsiggeen akka jidduuti baatu barbaadde Tsiggeen immoo otuman du'ee Daanee hin dhiisuu jetteetti dhuguma nama waliin guddatte nama ijoollummaa isheeti nam tokko addaan bahee jechuun ulfaata. Daaneettis illee ulfaata, Tsiggeetti illee ulfaata. Jarri lamaan addaan bahanii walirraa jiraachuun jechuudha. Kanaafiyyuu hin ta'uu maal yoo ta'eyyuu jetteetti egaa akka kanaan wal dhiisisaa jiru jechuudha. Warreebuuf kunoo akkuma argitan egaa qaallittii kanatu addaan walirraa qabaa jira jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoo kana waraabanii ati dhiisi jetti dhugaatti ulfataa ta'ee fi soba isaa hin beekne wayin immoo Tsiggeen akka jireenya isaanii keessaa baatuuf akkas jettus mala ulfadha jechaa jirti. Amma ulfa jettee bu'aa jirti. Kan isheen akkas jettee fiddeef yoomittuu jedha Daaneen immoo yoom kana keessa gallee bakka ulfaallee yoom geenyeedha jechaa jira. Ati gammachuu miti lakkaa gammachuun qabdu ijoollee ilmiin bareedaadha jechaa jirti. Ati lakka kanatti iyyuu gammadaa hin jirtu. Sobaan natti iyyaate sobaan qalabatiin keewwatte
kan isheen jette boossuu jechuudha. Kan isheen barbaaddu tsiggeen akka isaan jidduutii baatudha. Tsiggeen immoo gungumaa ba'uu barbaaddu jechuudha. Ba'uu jettee jirti, xiiqii qabdee jirti. Maali haa ta'u ulfaayi maalis haa ta'u ani daanee dhimma itti dhiisuu qabu jettee jirti. Intalatti immoo mataa dhukkubbii ta'eera kunii jechuudha. Egaa hin beekamu wayin tsiggeen akka isaan jidduutii baatuuf jette ta'a. Wayin immoo dhugaatti ulfoote ta'a. Isa rabbitu beeka. Nuti hin beeknu egaa keerumaa fi baay'ee tokko garuu hin ulfaata. Sa'aatii kanatti eenyuun amananii eenyuun dhiisu hundumattuu nama rakkisaadha dhugaa rabbi. Hin jabaatti. Hin jabaatti dhugaa rabbi. Kanaafiyyuu egaa nageenyi isinii haa dhufu jenna. Tsiggeen daanee dhabde jechuun kabbaadidha dhugaa rabbi. Kabbaadi nama waliin ijoollummaa biyyoo tokko haatanii waliin guddattanii miti. Nama guyyaa torbee tokko waliin lammaddanii haala isaa wal addaan baataniyyuu baay'ee tokko ulfaataa jechuudha. Nama waliin biyyoo haatanii waan baay'ee taphataa turtanii ijoollummaa waliin guddattan mitiiti dhugaa rabbi. Kanaafiyyuu rabbiin keeree haa taasisu dhugaa rabbi. Hin ulfaata, hin jabaata. Akka laayyootti immoo waan jidduutii baatu miti tsiggeenii dhugaa qabdi. Kaleessa hin gadda miti waan ijoollummaa isheetii waliin guddatte. Waan ijoollummaa biyyoo haatee waliin guddatte dhabuu jechuun istatii guyyaa tokkooti hin ulfaata dhugaa rabbi. Daaneen illee ariifatee gizee sana kana murteessuun naqu ture. Hin ariifate amma immoo edda eessatti citare as citamoo achi citare dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Kunillee ani ulfaa'ee jira jetti. Ulfaataadha hundattu. Rabbiin keerii haa taasisu. Egaa indaalkee akkuma argitanii indaalkeen dhukkubsachaa ture. Miidiyaa irraa badee tureera. Anammaa miti. Eddee tsiggeen wal lolanii deemaniiti indaalkeen kun dhufne gara utuubitti jechuudha. Ammoo dhukkubsadhee xabala ture. Amma silaa du'a koo kan dhageessanidha. Amma fayyee as bahee jira jedhee jira. Baga rabbi si fayyisee. Fayyaa keettire baga deebitee as baatee indaalkee. Egaa tsiggee egaa maaliifi gaarii yoo madaladdanii duuba keessan yoo jiraattan illee yoo hin jirtan ta'e gaariin irra keessatti hafti jechuudha. Irra keessa isinii haasa'amti. Yoo badaa ta'es akkasuma amma heluuni indaalkee wajjiniin gara fiqirii keessa duraan galtee turte. Deebitee immoo waan irratti dhiiste hin beeku. Hin dhiiste jechuudha. Innillee sanarraa hin qabame. Egaa namatu jidduu galee isa wal dhiisisee akka isaan barreen inni himataa jiru. Sa'aatii sanatti gaaddee addaan baanii inni dhukkubsatee eddee jiru wallaalee eddeen xabalaa galee baheen waan hundaayyuu baree kan inni jedhu jechuudha. Egaa bakka waliin deemanii daawwataa jiranii bakka waliin kanan dura ga'anii zizzitaa agarsiisaa jira. Bakka kanatti waan isheen dubbattee yoo maal ta'e kan irraanfannedha jedhee tokkoffaan hawaasaadha jedhee tokkoffaan immoo bakka kanaadha jedhee hawaasaas deemee isinitti agarsiisaa jechaa jira. Heluu jechuun nama tokko miti kan inni jechuu jirudha. Heluun kun dhugaa rabbii akka garaa isheef hin taane malee iddima fudhatti gaarummaa ishee taasifama. Warri dudduuba ishee haasa'u garuu jireenyi ishee waan akkas ta'eef rabbumatu beeka. Egaa mucaan kunillee ergama wayii baatee dhufeetitti fayyadamaa jira malee sobee wayin immoo abbaa manummaa haadha manummaa miti. Waan jireenya ishee balleessaa jiruu fi waa ergama baatee dhufeetidha jechaa jira namni baay'een otoo gooddeenyaa gara biraa qabu. Maaliif jireenya ishee akkas gochuu barbaade maal gootee maaliif balleessinaanii qiimii ba'aa kan jedhu isheenillee himataa jirti. Namni baay'eenis immoo duubarraan dubbachaa jira. Indaalkee muka kanaa wallaahi baay'ee tokko gaddee jira. Heluu ani ammallee hamaas yaadu gammachuun kee gammachuu kooti bakka jirtutti jireenya kee rabbiin siifaa bareechuu kan inni jedhu jechuudha. Kan hin taane immoo rabbiin sirraa haa qabu jedhaa jira jechuudha. Maaliif jaalala miidhame dhugaa malkii masaa irrattuu hin hima jechuudha. Kan dhukkubsatee ka'eeruun beeksisa.
heeluu waa'ee tokko nama gaariidha jedha. Bakka akka ilaaltan kana akka fuula ishee kana miti heeluu inni jedhu jechuudha. Nama baay'eetu wayii heeluu kana haasaa dhugaa dubbachuuf wallaahi laazim. Kanaafuu egaa ishee dhabuutti dhukkubarra ture fakkaata. Amma immoo fayyee asiin ga'ee jira galata rabbii. Heeluu bakka kana teesse bakka isheen waa haasa'an natti fakkaata. Viidiyoo kukkutanii keessaa fuudhaa hin bo'aa. Bakka daawwannaa waliin deemanii ilaalaa jira. Bakka tizzitaa dhaabataa jira jechuudha. Egaa karra bitaasise malee hin taatu hundinuu waan hundaayyuu murteessaadha. Dhugaa rabbiin hixaa ofii namaaf haa bareechuu. Hixaa keessan rabbiin hixaa gaarii isin haa godhu. Wallaahi bakka deemtanitti hixaa gaarii namaa taasisa rabbiin. Yoo rabbiin immoo fatanaa boodas gammachuutu jira. Namni tokko fatanamu waanuma jirudha. Kana fakkaatti viidiyoon kun tana dhaggeeffattaniif galatoomaa.